Baaduu Baalee Adaamaa na fakkaachuun amma sansanii toofika jecha amma jette ka Baalee Adaamaa na fakkaachuun amma jecha jiruun hawaasni hundi jechi kun feemasa ta'ee namni hedduun irratti dalage. Meeshee kaan jalqaba miidiyaatti gara akkamitti dhufee. Kadhatanii natti fakkaatee na dhagahamee iddoo siiraa keessattuu ayina deebisee masgiida irraa akka ramadaanni bahee hin hafne rabbiin waa hedduu du'aa isin amiin jettananillee jala taa'ee qalbii na seente maaf moobaayila keessan hin tajaajilamne sooshaal miidiyaa fayyadamaa yeroo ammaa namni eegaa gana bee namni isinirraa waraabuu namni isin beekin moobaayiluma keessanii maa mootiniin ummataan dabarsinee naan jennaan karaa keessaatiin nama gaggaafadhe ijoollee teennaa ta'a labaate tanni yeroo sanitti namni gariin gassi buusaa namni gariin ammoo afaanii mooraalii si godhaa namni gariin ammoo dhugama siiraati. Namni sadii beeki. Nama gaafadhellee himullee barbaadu keessaan hedduudha gaafadhe ture akkana moobaayila tana nuuf bitaa siiraa nabiin argitanii filaa biyyaanaa dabarsu jennaan namni gariin achumaan callisee namni gariin absii rakkoon qabu naan je'ee namni wayii aboo siiran kee hedduu ganna siinaa waliinillee dabarsinee moobaayila kuma 25 siifan ergaa kiinoo du'aayi naa godinaan je'eet sa'a xiqqoo tureet birrii san naa erge akkuma birrii sun naa dhufteen suuqatti qajeelee moobaayila fudhadhee moobaayilli an fudhadhe tun moobaayila amma sirraa ittiin haasaa jiru tan hin jijjiirre. Heeriin nama sanii haa yaa'u jedheeti. iPhone illee namni hedduun si ergina naan jedha. Qabachuu illee hin danda'a. Hin barbaadu. Moobaayila tanaan keerii dabarsuu barbaada. Namni gariin moobaayilli moofte moobaayila sirraa namootiin xiqqoo baqayxee yaa sheek iPhone qabatanii nama darajaa guddaati amma isin baratanii naan jedha. Keessa kiyyoonni ammoo jiru waan biraati. Nama kanaa keeriin haa tartu jedheet moobaayilli isaa kinoo harka kiyya qabadhee maasaa jiru kama isaati. Achirraa moobaayila ni bitadhee gaafan bitadhu sooshaal miidiyaa kanan beeku nama bira dhaqee dhansiisee wayita jedhu akkanatti bananii akkanatti haasa'anii naan jedhan. Achuma keessa kitaaba siiraa nabii wayita'ii himu namni waliif shersheer gata shersheerii kanayyuu hin beekuyya. Torbaan moobaayila qabadhee torbaan hin turre abboo akkanatti taa'uurra jedhee eega darasummaadhaa galee namni mana ona taa'uurra ontu akka ofitti qabu wayya jedhama. Magaalaan tuni tapha qabdi. Kutaadha sadii baratti nikaayanii hidhadhee erga san booda wanni kutaa meeqa barattette ifama? Kutaa sadaffaa baratti sadii. Kutaa sadii moo? Kutaa sadii baratti xiqqoodha. Ana wanni kaanaa hidhanii sargii waggaa 4 yookaan 3 eeginaan jaasitti kennu ayyee jee mudannoon na mudatte homa san irra na mudatte jennaan aarii as deebi'ee moobaayila harkaa qabaa. Moobaayila kana ammoo namni olii gadi kukkutee waan jalatti kukkutee olii gadi oofaan beeku. Akkuma manaa maatii waliin haasa'utti akkuma kana se'a. Kalimaan takka karaan beekne rabbiin ol si fuudhaa beeki. Rabbiin quraana keessatti wanni tokko sharrii seetanii bal huwa khayrun lakum isinii khayrii jedha. Wanni an dubbadhe sun nama hedduu sharrii taatee keessaa alaan natti admaa godhanii turanii ani niyyaayyuu hin qabu moobaayila kana waan namni olii gadi kukkutullee hin beeku. Achumarratti akka nama kitaaba irratti barreeffatee qara'ee wayii akka walalootti qaqqara'e kiyu jechuun amma roobe daamana fakkaatu nama gatiin itti baasee fi maariin itti baasee na fuuldura amma kaa jedhee aboo hikmaa kenname wannan jedhuuf kana hikmaa wayii katabadhe hin kataban akka walalootti qara'ee akka walalootti waan san dhuga makaati duniyaa maraa walitti qabattee lafa kontiraata kennattee waan qabdu kubbee yoo mudannoon akkanaa si mudatu lafti tuni samii si fakkaatti samiin lafa si fakkaatti omaan dubbanne achirratti waan qara'e san akkasuma qara'e kanan beekuun maaliifi wanni an qara'eef
goddanyaa akkana godha anaa quraana qara'ee kitaaba rabbii qara'ee galee akkana na godhe saahiba manatti hin galfatina saahiba waliin hin mari'atina waan fuutanillee ittiin dubbatina manatti illee hin galchina alatti qallaba saahibni keessan ala haa ta'u mana hin barsiisina jechuu haa irraa hubatuufi nama malee ani garanaan eebii mucayyoo tuqeeyyuu rabbii hajjii na dhaabeen kakadhe qubayyuu hin qabu. Mutakka quban qabu sa'a afurii irratti agarraa yaadadha TV gubbatti haasa'e. Sa'a wayita namni adda dawwalee maal taatan ishee kabara bakka mara isintu jira maa waan akkanaa dubbatte amma kaasanaan jee namni hin dawwalee. Ani kaasuu iyyuu hin beeku nama wii bira fidee kaasinaan jeeni mee kaasi jeen FB gubbaa isa kaasi edaa hattuun qaata olii gadi kukkuttee bara hattuun kukkuttee olii gadi hin jettu. Wanni sun achiin ammootiin anaa keerii ta'ee namni martuu jechuun amma kaa roobi adaamana fakkaatu amma kaa jedha anaa mudannoo nama ammoo haasawa kana hojiirra oolchee waan itti dhufu kulli haasawa san jedha. Akkasan mudannoo sanirra ture mudannoo kiyya sana ammoo osoo hin beekin itti yaadeetiin miti gara sooshaal miidiyaa dhufu ittiin beekamtii argatuun fi miti tasa waan jedhe waan rabbiin afaaniin akaa'e mudannoo jabaa waan ta'eef waan namni olii gadi murullee hin beeku eebii mucayyoo tuqe jechuullee hin beeku saahibni saahiba akkana godhe irraa haa baratanii bicha barumsa kennuuf malee homaa bakka kana gayaa tanaan gayaallee hin beekne rabbiin ammootiin waan tokko sharrii seetanii isin keerii jedha har'a ammootiin illaan namni hin jenne hin jiruu siin jechuudha barbaada. Dubbiin namni gariin akka biratti warreen fudhatan warreen eebii micoodhaa ishee baasee meebi akkasitti warri fudhatan dhugaadha mudannoon saahibaa fi waan garagaraati wanni akkanaa nama mudate ishee mudannoo akkanaati namoota akkana akkanaaf irraa fageessaa jechuu ergaa san dabarsuu barbaadeeti dubbiin bal'attee sheekaanis achumaanuu hawaasa biratti fudhatama argatee akkuma inni jeegaa rabbiin farra keessaa ittiin nama baasuu hin dhabu sharrii fakkeessee khayrii godhee sii baasaa. Galatoomii baga addaan nu baaftee saniifuu saahiba firraa eegaa jechuudha wanni akkasii gartee saahiboota saahiba firraa eegaa qofaa miti. Ani agarraa eebba qabu yookaan gammachuu wayii yoo waan godha waan qala jedhee nama waama nama wayita waame ufii kiyya harka dhiqa malee jaartiitii harka hin dhiqachiisu duriyyee mana jirti. Hattuudhaa beeki harka dhiqataa ollaal. Kalau Allah lah, hatu ber, hatu dah. Harga di kota Allah lah. Mungkin Euro amma, jarti beri deo si jalan terge, sheti cip gati sayom talak ayom iradu aja. Hatu dah bek. Allah juga. Yom gati sayom talak ayom iradu aja. Akka si firra ega, akka ammo tahara najis firra ega nitian. Wayita manattu nama waame harka kiyyaan bishaan irraa dhiqa malee niitii tiyyaan dhaqii irraa dhiqin jedhu attu jira. Wallahi dhugaa isaati zamana ispeeshaalii zamana ammaa kanatti zamanni badee jira sheekaan dhugaa isaati galatoom sheekaa ulfaadhu mee ajandaa hedduutu gaa deemuu ture eefa kara miidiyaa dhuftanii gaan ajandaa akkana jiru keessaa immoo taniin qaqqabadde keessaa nutti as dhiyaattu keessaa takka kaasnaa akkumaan keessaanillee siin jee gaafiileen si gaggaafadhu gaafiileen siin taane yoo nifi jiraatte abdeetana irra dabarraa yoo jette irra dabarraa takka rakkoon qabu gaafiilee ajandaalee as dhiyaattu keessaa ajandaa hedduutu deemuu ture kadheenya kanaa immoo obboleessa keenya murtii guutuu waliin Kaniin duratti waan si qabadhu ani nama artistii miti amma na beetanii sabboonaa dhalleedha nama diiniiti nama diinii biratti oma diinii irraan baafnee fi oma ammootiin kalimaa bareeda itti haasa'a wayita gaafatanillee ani gaafii ati qopheessitellee ija kiyyaan hin argine. Maaliif? Naa ergite garuu biizii ture qabsoorra jira bara hamma qabsoo harka biyyi jabbate qabsoorra malee amma yara dabaaluu jettan ilaalle waan ati barreessite san situ beekaa waan diinii kiyyamtuu fi kabajaa kiyyallee kun akkasitti gaafataa akkasitti. Waa takka hin jiru wanni badaan hin jiru rakki gaafii keessa absheet yoo an laalte jeetiin ture yoo laalin hayyee waan badaan waa takka keessa hin jiru wanni hundi waan ta'ee jiru.
Tole gara ajandaa sanitti deemnaa dhiyootti egaa namoota dila miidiyaa kanarratti walitti bubuutanii haasawa mummurames ni agarraa. Ispeeshaalii obboleessi keenya murtii guutuun as gubbattis walitti dudubbattanii murtii guutuu obboleessi keenyas hidhamee ture. Achi keessatti Sheekh Roobeetu hidhee wanni jaamu hedduus dhagahuudha turre. Atilleen viidiyoo kan keekaa murtii guutuun walitti dubbattanii dhaadannoo walitti gootaniis arku ture. Sheekh Roobee murtii guutuu siitu hiisise hidhaa isaa keessaa harka ni qabda. Harri duniyaa buraatiidha. Namni na haa jajuuf hin dubbadhu. Goota na haa jedhuuf hin dubbadhu. Sheekh Roobee nama akkana godhe. Bakka amma booda hin sodaanna fa'aa jedha garii. Nama akka keetii sodaatta nama fincaa'u baran. Nama aangoo qaba jedhee namarratti illee waa oofuu miti. Nama ammootiin feemasii jedhee namarratti gatii waa laallatu miti. Rabbii ilaala malee nama homaayyuu miti. Foloorsi jannata nan seensu duratti. Foloorsi dalagaa kiyya jannata na seensa. Ani nama biyyuu hedduu fi foloorsi hedduun isaa haa baay'atu isaa ol haa ta'u cinqamuu miti. Biyyoon kiyyaa kwaalitii hin qabu bolowwan kiyyaa. Qoree shuukaa keessa dhaabadhee si gadhiisa. Laaltu ilaalu bakka abiddaa jechuudha. Nama cinqamuu miti. Ibaadaan salaata asraa takkitti rabbi bira naa dhayitee jedhee nama ammoo rabbii kiyyatti booyu. Laayikii na argattee rabbi biraa dalagaan tiyya jedhe. Tan waan ta'eef ati bor ibidda rabbii jalaa nan baaftu. Homaa ati na adanna buukee homaa naan godhu. Ani zulmii keessa harkaan kaayadhu. Rabbitu na gaafata. Dura dursoo murtii guutoon saba Oromooti. Anis saba Oromooti. Oromummaa walii qabnaa, Islaamummaa walii qabna. Islaamummaan ammoo waan guddaadha. Funyoon Islaamummaa waan guddaadha. Hawaasa idil addunyaa kana keessa jiran kana keessa murtii guutoo waan godheetii miti. Akka murtii guutoo dubbatu. Murtii guutoon daangaa na dabreetii miti. Ani daangaa itti dabreetii miti. Lafa walirraa binneetii miti. Mana walirraa binneetii miti. Maaliif uummata kana mara keessaa murtii guutoo dubbate? Akkaataa itti dubbadhee qaba. Waan tokko yoo dhufe bar ajandaan tokko yoo dhufe waan asirra dubbatamuuf waan karaa keessaan dubbatamuu qaba. Guutoon akkuma nama kaamiituu feemasiidha. Ani san dura murtii guutoo iyyuu hin beekuyyuu. Kanii magaalaa Roobee dhufa. Rabbi ajjii dhadhaa beekta kadhe. Kadhartii takka keessa hin jiru. Kanii murtii guutoon nama waliin magaalaa Roobee dhufe. Namatu dhufe naan jedhanii naa dawwalan nama beekama dhufe beekottu naan jedhan. Matoora yabbadhee dhufe. Mana nyaata diimaa biratti illaalaan isa kanaa bar naan jedhan. Eenyuun murtii guutoo jedhamaan beektu isirratti wallaahi hin beeku jeen. Ani siin jaaladhaas nama si dinqisiifaturraa naan jedhe murtii guutoo. Naan jedhee muka wayii jalatti suuraa na kaafate. Kootii kiyya guddaa wayii qabaan kootii guddaa. Kootii babarruu tokko guddaa wayii godhadhee dhufe. Muka jalatti akkuma biratti suuraa na kaafatee kun illee goddanyaan isaa sun eenyuun suuraa na kaafate. Waliin dhufan goddanyaan isaa. Yogguun an dabree daqiiqaa 3 moo maaliin zoorre wayitaa matoora irraa bu'e kana jiru fi biibanu suuraan kiyya achirra jira. Haata lattafee murtii guutuu. Daqiiqaa 3 moo furuutu jedhuun guri. Bembeen an bembee kun ture. Achi booda argaa ture malee hin beeku achi dura. Murtii guutoon ani murtii guutoo keessa hidhamuu isaa kana keessa harka qabaa. Hin qabas hin qabus. Hin qabas hin qabus. Tokko murtii guutoo natti dhufanii abbaan qabeenyi jalaa badee viidiyoo nan mul'isee ijoollee tana tanneen keessaa akkana beeytanaan jennaan eeni beeka maa akkana na godhe rabbii jedhe. Namni ammootiin biraa itti dhaqu hin jiru. Ani numa isin hordofu ijoollee tiyyallee beeytan dhanii na dhufanii na iyyatan. Waan jiru kullii ragaadhaan natti fidan. Hin dubbanne karaa keessaatiin gaafadha. Afaan saalaatiin haadha tiyya arrabse. Ilkiidhaan namni wayii sagalee isaa ta'uu hin beeku na arrabsan. Abbaa shittootti keessaan gaafadhu nama kanatti dhiyaatta. Asirra bahuun dura waan kana haa galchisiise. In dadhabee abbaan shittoos miiseejii kinu asirra jira abbaan shittoollee isinitti haayimu. An dadhabee homaa ammootiin gara biraatti deemaa naan jedhe. Hindinnaan viidiyoo takka dalage. Kaal ka jedhu tiktookarri magaalaa Roobee dhuftee abbaa qabeenyaa 500 zarafte osoo an suuraa asirratti sin baasin lafi jedhee. Akka nabichaa dubbadha.
hindi dame silkiidhaan hedduun dadawwalamee na arrabsuun jalqabame silkii seef gadadhe seef gadadhe ani silkii waan dawwalamee waytuma kana suuraa fi mattaawaqiyaadhaan ol baasuu danda'an naa galee madhiise ahaa kana gaafa wayii viidiyoo wayii osomaa ta'u waa'ee ibsaa ustaadii ibsaa irratti waa inni haasa'u argine zim jedhi jedheen kennu lammaffaan kan zim jedhi ati gabra gaafa bilisa taate dubbatta namni hayxi namaa irra jirtu gabra biyya abbaa qabdi baale biyya guntaati biyya hayyuuti salamatanul aqwa filimtii rasuulaa deebisiise hattuun dhuftee madiinaa rasuulatti amantee nu dhukkube jennaan tiisee horii ufii duuka deema horiiti gaala jala deema fincaan gaalaatii fi aanan dhugaa hin wayyooytanii jennaan fincaan gaalaatii fi aanan dhuydee xiqqoo bayyanattee jennaan tiisee ajjeeftee horii oofattee tarte salamatan akka harkaa deebise ana nu akka yoom rudda ijee ana amnul akka guyyaa jaleen salphattu biyya abbaa qabdii zaraftanii deemtanii jedhee irraa deebisiise biyya abbaa qabdii sheekaaroo beetu keessa jira nun deebista jedheen birrii 500 namticha zarafte san tim jedhi jedhee murtii guutoo dubbadhe waa'ee harargeen dubbanne waa'ee gandaan dubbanne isuma qofa dubbadhe achiin innis kallattiin silaa anaa waa jechuu qaba aboo akkuma isin argitan sana malamuu wayii ufarrabsinaaree nuti harargeen ka akkanaati ufdhaaduma jammata nuti harargeen ka akkanaati warra makiinaa qabu warra makiinaa maalii olii kennu nuti maaliif akkana nu gootan ganduma galcha eegana arraba sana immoo waa sikkoomandoo akkana maalii duubaan dhaabattan nuun jedhe zim jedhean waraqaa baasanii natti fidan waraqaan in aggadame ka akkaawuntii isaa aggadame kan Nigdi baankii ka ammootiin teeleebirrii aggadame baasanii natti fidanii inoo waraqaan birrii nati ammoo sirra aggadamillee in deebiftamoo hin deebifte anatu si fidaa jedheen anatu si fida siin irratti siidee jedheen viidiyoo siin irratti siidee anas si fidaa anatu federaal irraa waraqaa si baasee iyyuu jedheen viidiyoo Giyoorgi anas si baasee iyyuu jedheen agas jedhee dhiise eegana abbaan qabeenyaa in iyyata ka ol gamaa gamana fiigee in iyyatee ol iyyatee abbama qabeenyaatu qabsiifate isumatu waraqaallee itti baasiifate federaal irraallee gandarraallee isumatu itti baafate ni qabsiifate gaafa namoo qabsiifatu kana hedduu sooshaal miidiyaan kun yeroo san ajandaa ta'ee jennaan mee taragaaggaa jedheen anammaa miti duuta dagachiisanii waan tokko kaasanii dagachiisanii qabanii haa dagatamuu jedheen achirraa abbaan osomaa soqu ijoolleen ismaartii qaba abbaan qulfii haadha mana 4 qaba ijoolleen ismaartiidha namni wayitii garii daaraa haadha see ibidda haadha abbaan osoo waan fedhe ta'e yoo haqaan itti dhayitee haqaan dhiifama gaafattee akkana jette nama siqiisu nama ibaadaa rabbii qabu garuu abbaa sanis hin miidhe maaliif tuffatee abbaanis nama itti ergee ijoolleenis keessa ijoolleen isaayyuu eega dhageette dhayitee harkaan hin qabne nama itti ergitee tuffatee abbaallee tuffatee innaan illiqii seenee abbaan illee finfinnee galee finfinnee nama itti godhatanii akkasitti chippaaziidhaan bakka inni jiru yeroo meeqa tamalaallasanii akkasitti qabgatanii qabatan ani abbaa haqaa sanii falmadhe malee murtii guutoo qabsiisuu keessatti gaheen an qabu waraqaa abbaan na fide san kinoo ragaadha kinoo ko ammootiin akkana jedhee mul'isu malee jala bu'ee too bakka mara deemeetiin hin jedhe abbaa duniyaan irraa batte jala batee duniyaa isaa san qabsiifatee adaamarraa roobeetti galfatee
ani roobeetti galfatu Adaamaa irraa roobee dhufee jechuu eega hubadhe anillee eega arra gaaggatadhe eega sun dhufee sobataati ka adda baafadhe warroonni jala fiidanii hoy jettan murtii guutuun qabame baalee roobee dhaqaboo mana hidhaatitti gaafadhaa dhaqaa jedhe akkana jedhe.